Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Har'aan tana seenaa biyya Iraan ka wajjin laallu ta'a. Nu faana tura kun Ardii Miidiyaa Neetworkii. Warri Ardii Miidiyaa Neetworkiitti haara dhuftan sabiskiraayib gochuudhaan maatii yuutuubii keenyaa ta'a. Akkasumallee toora taaktokii kennaatii fi feesbuukii illee as makamaa maatii ta'aa jenna. Seenaa Iraan biyya Shi'aa jedhamtu bara Paarshiyaa jedhamturraa hanga har'aatti. Warri lixaa ammallee Paarshiyaa jedhuun dhugumayyuu Iraan hiddi ishee ganama Empaayera Paarshiyaa ture. Empaayerri qarooma ganamaa jedhamuun beekamtu kun dhaloota Kiristoos dura bara 550 hanga 350 sirna mootummaa Acheemendii Daanastii jedhamu jalatti bulaa turte. Bulchiinsi akkasii biyya keessatti bara 636 seenaa ta'e. Babal'ina amantii Islaamaa hordofee biyyattii keessatti bulchiinsi Islaamaa eegale. Ergasii hanga har'aatti sanumaan jirti. Jaarraa 9ffaa kaasee afaan Paarshiyaa ammayyaawaan eegale. Barreeffamni afaan Paarshiyaa barreeffama afaan Arabaan wal fakkaata. Bara 15 biyya amantii Islaamaa Shi'aa ta'uu ishee kan labsite Persiyaan maqaa Iraan jedhu labsattee ittiin of waamuu kan eegalte bara 1935 irraa eegaleeti. Heera mootummaa bulchiinsa ammayyaa Iraan heera mootummaa aangoo bulchitootaa daangessuu yeroo jalqabaaf kan bocatte bara 1907 ta'us hanga yoonaa qabatamatti hojiitti hiiktee hin beektu jedhamuun komatamti. Biyyattiin bara 1921 irraa hanga 1963tti bulchiinsa gonfoo maatii Pahlaavii jala turte. Bara 1921 Gurraandhala keessa ajajaan humna waraanaa biyyattii Raazaa Kaan aangoo qabachuun waggaa 5 erga bulchee booda bara 1926 Raazaa Shaahii Pahlaavii mootii gochuun muude. Ammoo maatii warra kanaa fi ministeera muummee biyyattii yeroo sanaa Muhammad Masuudiq gidduutti bara 1951 uumame waan tureef warri Shaahii yeroof biyyaa baqatanii turan. Hagayya bara 1953 garuu Biriiteenii fi tajaajilli tikaa Ameerikaa wal ta'uun ministeera muummee kana wayita aangoo irraa buusan Shaahii biyya alaa bakka yeroof itti miliqee ture biyyatti deebi'uun aangoo harkatti deebifate. Bara 1963 irraa eegalee ammoo biyyattii keessatti haaraan uumamuu eegale. Shaahiin mata duree warraaqsa warra adii jedhuun riifoormii lafaa, diinagdee fi hawaasummaa eegale. Bara 1960moota gara dhumaa poolisii dhoksaan ijaareen mormitoota to'annoo isaa jala oolchaa ture. Aangoon Shaahii qoramuu kan eegale bara 1978 gara xumuraa irraa eegaleeti. Imaammati Shaahii abbootii amantii alaggeessuu fi qollifachuu eegale. Warraaqsa Iraan sochii 1979 booda bulchiinsi abbaa irree Shaahii gara hookkara jeequmsaa fi mormii ummataatti biyya geesse. Yoona kana bulchiinsa humna waraanaa guutumatti labse. Ta'us humna cabsee bulchuun itti fufuu hin dandeenye. Haalli siyaasa wallaaquu gaafa eegalu Shaahii maatii isaa qabatee bara 1979 ji'a ammajii keessa biyyaa baqate. Kun ta'ee osoo hin turin Gurraandhala 1979 dureen amantii Islaamaa morkataa Shaahii turan Ayatullaahii Ruhullaahii Koomeenii waggoota 14f bakka itti baqatanii jiraataa turan Iraaq fi Faransaay irraa gara biyyaatti deebi'an. Baruma kana keessa
Riifereendamiin erga geggeeffamee booda mootummaan Islaamaa Rippuubilika Iraan labsame. Hidhattoonni Islaamaa embaasii Ameerikaa magaalaa Tahiraanitti argamu keessatti lammiilee Ameerikaa 52 qabachuun wal'aansaa fi gara Ameerikaa kan imale Shaahii akka biyyatti deebi'an adabbii isaa argatu gaafatan. Iraanii fi Ameerikaan achumarraa haaloo walitti qabachuu eegalan. Bara 1980 ji'a Ammajii keessa Abul Hasan Banii Sadri pirezidaantii Rippaabilika Islaamaa Iraan kan jalqabaa ta'uun filataman. Pirezidaantiin jalqabaa Iraanii filatamanii baruma sana keessa ji'oota muraasa booda Masrii keessa jiru baqarraa kan ture Shaahii dhibee kaansariin du'uun dhagahame. Seenaa Iraan keessatti taatee guddaa kan ture waraana Iraaq waliin taasisteedha. Waraanni kun bara 1980 fulbaana 22 eegalee waggaa 8tiif geggeeffame. Lammiileen Ameerikaa embaasii US Tahiraan keessa jirutti qabaman guyyoota 444 erga hidhamanii booda bara 1981 Ammajii keessa gadhiifaman. Baruma kana waxabajjii keessa pirezidaantiin jalqabaa Iraan Banii Sadrii aangoorraa ari'amuun isaa booda gara Faransaayitti baqatan. Ameerikaa fi Sooviyeet Yuuniyeenii ammoo meeshaa waraanaa Iraanii fi dhiheessuu adda kutan. Ergasii garuu bara 1985 Ameerikaan dhoksaan meeshaa waraanaa Iraaniif dhiheessutti kaate. Ameerikaan kan kana gootuuf Iraan lammiilee ishee butaman akka gadhiistuuf. Waliigalteen Ameerikaa fi aanga'oota Iraan gidduu kun hanga 1987 kan itti fufe yoo ta'u bara bulchiinsa pirezidaantii Ameerikaa yeroo sanaa Roonaald Reegaan ture. Waraanni Iraan fi Iraaq kan bara 1980 eegale marii jaarsummaa dhaabbata biyyoota gamtoomaniin geggeeffameen bara 1988 dhaabbate. Adoolessa 1988 biyyoonni lameen waliigaltee dhukaasa dhaabuurraa ga'an. Boqochuu Ayatullaahi Khomeynii fi aangoo qabachuu Ayatullaahi Alii Kaameenii. Iraan keessatti jijjiiramni guddaan kan biraan kan uumame bara 1989 wayita Ayatullaahi Ruuhallaahi Khomeynii boqotan ture. Bara 1980moota keessa marsaa lamaaf pirezidaantii Iraan ta'anii kan turan Ayatullaahi Alii Kaameenii hoogganaa olaanaa Iraan ta'an Alii Kabar Haashim Rafsanjaanii ammoo pirezidaantii ta'an. Taateen bara 1990 Iraan mudate seenaa biyyattii keessatti yoomuu hin dagatamu. Balaa kirkira lafaa biyyattii mudateen namoonni 40,000 ta'an du'aniiru. Ameerikaan Iraan waliin diinummaatti kan seente bara hoogganaa olaanaa Shaahii ta'us haaloon kun dhawaata keessa hanga bara 1990moota keessatti fulla'uun diinummaan biyyoota lameenii cimeera. Bara 1995 Ameerikaan himannaa heddummeessuun Iraan irraa qoqqobbii boba'aa fi daldalaa keesse. Shororkeessitoota tumsuu, meeshaalee waraanaa niikuleeraa hidhachuu fi haasaa Israa'elii fi Filisxeem gidduu seenuun diinummaa agarsiisuun dhimmoota Ameerikaan ittiin Iraan himatteedha. Filannoo pirezidaantummaa bara 1997 geggeeffameen Muhammad Katam sagalee kenname keessaa harka 70 argachuun mo'atan. Garuu waggaa 2 booda bulchiinsa isaanii jalatti hookkarri mudate. Barattoonni yuunivarsiitii Taharaan kanneen dimokiraasii deeggaran mormitti ka'an. Barattoonni kunneen
barruun biyyattii keessatti jijjiiramni akka dhufu hojjetu Salaam jedhamu cufamutti mufachuun 2000 wayita yeroo jalqabaaf filannoon majliisa Iraan keessatti geggeeffamu Liberaalonni fi deeggartoonni katamii humnaan warra sirna duriitti cichan harka aangoo baafachuun paarlaamaa biyyattii dhuunfatan. Kana hordofee seerri pireesii haaraan ba'e. Bu'uura seera kanaan manni murtii biyyattii barruulee jijjiiramni akka dhufu hojjetan 16 akka cufaman ajaje. Filannoo pirezidaantummaa bara 2001 geggeeffameen pirezidaantiin katamii irra deebiin filataman. Wayita kana qocolloon Ameerikaa fi Iraan gidduutti eegale waggaa 20 ol lakkoofsiseera. Biyyattiin garuu ajajaa US tokkollee osoo hin raawwachiisin akkaataa duudhaa biyya isheen of hoogganuu itti fufte. Inumaa biyyoota faallaa Ameerikaa deeman waliin hariiroo uumuu yookiin waliin hojjechuu eegalte Iraan. Ammajii 2002 pirezidaantiin yeroo sanaa Ameerikaa Joorji Bush Iraanii fi Kooriyaa Kaabaa walfakkeessuun amala tokkoon ibsan. Biyyoonni sadanuu hammeenyaan walitti hidhatan jedhaniiru. Biyyoonni kunneen misaa'ila fageenya dheeraa furguggeeffamuu kan haala walfakkaatuun biyyoota isaanii keessatti oomishan dhukaasuurraa akka of qusatanis akeekkachiisan. Haa ta'u malee biyyoota sadaniif kun homaayyuu itti hin fakkaanne. Inumaa Iraan Raashiyaa waliin gabbisa niikuleeraa eegalte. Bara 2002 ji'a fulbaanaa keessa ogeeyyii teeknikaa Raashiyaa wartuu niikuleeraa Iraan kan jalqabaa buufata Pusheher jedhamutti hojjechuuf kana Ameerikaan cimsitee mormiti. Iraan garuu kana gochuurraa deebi'utti hin deebine. Sagantaa niikuleeraa Iraanii fi Atakaroo warra lixaa. Bara 2003 mormiin barattoota ammas Tehiraan keessatti deebi'ee dureen amantaa bulchiinsa biyya keessatti aangoo isaa olaanaa qabaachuu mormuu hiriira ba'an barattoonni baruma kana ji'a onkololeessaa keessa biyyattiin sagantaa gabbisa yuuraaniyeemii akka dhaabduu fi UN oomisha niikuleeraa ishee akka sakatta'u murteessuu ibsite. Kun Iraaniif murtee ulfaataadha. Iraan dhiibbaa guddaa keessa waan seenteef tarkaanfii kana fudhatte. Qaama UN kan ta'ee fi dhimma niikuleeraa kan to'atu IAEA Iraan meeshaa waraanaa niikuleeraa irraa hojjetaa jiraachuu ragaan mul'isu akka hin jirre ifaamse. Haa ta'u malee bara 2004 jaarmiyaan dhimma niikuleeraa addunyaa ilaalu kun Iraan waliin wal dhabe. Iraan gabbisni niikuleeraa ishee akka sakatta'amuuf eeyyamuu didde jechuun qeeqa jaarmiyaan kun itti roobse. Kantiibaan magaalaa Tehiraan sirna duriitti cichuun baay'ee beekaman Muhammad Ahmaddiin Jaad bara 2005 pirezidaantii ta'uun erga aangoo Akbar Hashim Rafsanjaanii irraa fudhatanii booda Iraan wirtuuwwan gabbisa niikuleeraa bebbeekamoo kanneen akka Isfahaanii fi Natanz keessatti sagantaa ishee cimsitee akka itti fuftu ibsite. Iraan sagantaa gabbisa niikuleeraa ishee nagaa qabeessa kan ta'ee fi kaayyoon sagantaa kanaas misooma biyyaaf ta'uu ibsitus IAEA garuu Iraan waliigaltee niikuleeraa biyyoonni irratti wal ta'an sarbiteetti jechuun himate. Bara 2006 ji'a guraandhalaa keessa Iraan giddugala Natanzii keessatti gabbisa yuuraaniyeemii ishee itti fufte.
dubbiin sagantaa niikuleeraa Iraan hammaachaa deemee UN dabalatee biyyoota lixaa irraa hedduurras biyyattiif diina hore. Ameerikaan bara 2007 ji'a onkololeessaa keessa qoqqobbii Iraan keesse. Kun eega qoqqobbii jalqabaa keessee waggaa 30 booda isa hamaadha jedhameera. Iraan biyya rakkoo keessoo fi alaaf harka hin kennine. Rakkoon Iraan biyyoota alaarraa kan dhufu qofa hin turre keessas rakkoon osoo hin mudatin hafee hin beeku. Kunis bulchiinsi biyyattii tokko gammachiisee isa kaan waan mufachiisuuf filannoo 2009 irrattis kanumatu mudate. Pirezidaant Mahamud Ahmadinejad irraa deebiin mo'achuu isaanii wayita labsitan mormitoonni filannoo waliin dhahame jechuun dubbii kaasan. Jeequmsa filannoo yeroo sanaa wal qabatee mudateen yoo xiqqaate namoonni 30 ta'an du'aniiru. 1,000 kan caalan ammoo hidhamaniiru. Pirezidaantiin kun erga warraaqsa Islaamaa Riippubilika Iraan bara 1979 as yeroo jalqabaaf nama dubartii kaabinee isaanii keessatti makan ta'aniiru. Bara 2009 ji'a fulbaanaa keessa Iraan naannawa Qoom jedhamutti yuuraaniyeemii gabbisaa jiraachuu ibsite. Biyyattiin sagantaan kun karaa nagaa qabeessa ta'een geggeeffamaa jiraachuu ibsites garuu sababa kanaan qoqqobbii jalaa hin baraaramne. Manni maree nageenyaa UN walga'ii bara 2010 waxabajjii keessa taa'een yeroo afraffaaf Iraan irra qoqqobbii kaa'uu ibseera. Iraan shaakallii misaa'ilaa fageenya giddugaleessaa fi fageenya dheeraa irraa deddeebiin taasisuu itti fufte. Kun immoo humnoota Israa'elii fi Ameerikaa biyyoota galoo galaanaa keessa buufatan hedduu qaqqabuu kan danda'u waan ta'eef biyyoonni michuu waliin ta'an kunneen US fi Israa'el guddoo yaadda'an. Bara Hassan Rouhanii pirezidaantii Iraan turan sagantaa niikuleeraa irratti jijjiirama uumuuf yaalameera. Hassan Rouhanii fi riiformii. Hassan Rouhaniin bara 2013 ji'a waxabajjii keessa aangoo pirezidaantummaa qabatan. Dureen amantii warri jijjiirama fedhaniin deeggaraman kun Iraaq waliinis hariiroo mishaa uumanii ture. Qabsaa'ota sunnii Iraaq keessa lo'anii seenan akka qolatan biyyattiif waadaa seenuun hojjechaa turan. Eegdonni warraaqsa Iraan gara Iraaq imaluun leenjii waraanaa kennaa turutu himama. Bara 2015 adoolessa keessa marii waggoota dheeraa booda dureewwan biyyoota addunyaa hojii misoomaa niikuleeraa Iraan daangessuu irratti waliigalteerra ga'an. Bakka kana ammoo qoqqobbiin diinagdee muraasni Iraan irraa kaafame. Addunyaa irratti biyya hordoftoota amantii Islaamaa Shi'aa jedhamu qabaachuun dursitu Iraan bara 2006 taatee mudate booda biyya Musliimaa Saa'udii Arabiyaa waliin diinoman. Bara sana ji'a ammajii keessa Saa'udiin duree amantii Shi'aa Iraan Maamir al-Namir jedhamu ajjeestee kana hordofeetu balaan kan mudate. Lammiileen Iraan kuma kitilaan ba'uun embaasii Saa'udii kan Iraan keessa jiru daaraa godhan. Caamsaa 2017 ammas pirezidaantii Hassan Rouhanii irra deebiin filataman. Garuu marsaa kana qormaata guddatu isaan mudate. Qaala'iinsi jireenyaa uummata karatti baase. Lammiileen biyyattii magaalota gurguddoo biyyattiitti daandiitti ba'uun hiriira geggeessuu itti fufan. Pirezidaantichii fi hoogganaa olaanaan Iraan Ayatullaahi Alii Kameenii dubbiin kun dhugaa ta'uu
fi akka furamuu qabu ummataaf waadaa seenan. Bara bulchiinsa Doonaald Tiraamp hariiroo Ameerikaa fi Iraan akka duraanii hin turre. Inumaa Tiraamp biyya isaa akka marii niwukileeraa Iraan keessaa baatu godhe. Walqollifannaan US fi Iraan bara 2019 ammoo bifa haaraan as ba'e. Keessattuu ji'a caamsaa fi waxabajjii keessa dhibdee guddatu ture. Ameerikaan dhaabbata boba'aa ishee galoo galaana Iraantu haleele jechuun haaloo ba'utti galte. Tahiraan himannaa kana waakkatteetti. Kana hordofee gatiin boba'aa Iraan keessatti akka malee dabale. Kun immoo mormii uummataa marsaa biraa kaase. Mormii alanaan qaamoleen nageenyaa humna fayyadamuun lammiilee 100 caalan ajjeesan. Taateen bara 2020 mudates Iraan akka haaloo ba'attu cichituu taasiseera. Ammajii 2020 ajajaan humna waraanaa Iraan kan mootummaa Siiriyaa deeggaruuf ramadame Qaasim Suleymaanii haleellaa qilleensaa Ameerikaan ajjeefame. Haleellaan buufata xiyyaaraa Baagdaaditti lubbuu qondaala waraanaa olaanaa Iraan galaafate kun Iraaniif Ameerikaa akkaan walitti hammeesse. Dureewwan biyya Iraan biyyoota lixaa biratti qofa osoo hin taane lammiilee biyyattiinis guddoo komatamu. Keessattuu wayita filannoo pirezidaantummaa bara 2020 gaggeeffame taateen mudate diimokiraasii biyyattii maseenseera jedhama. Bara 2021 pirezidaantii kan ta'anii fi hoogganaa olaanaa Iraan Suupiriimii Leeder ta'uuf kan abdatamaa turan qondaalli Iraan dilbata darbe balaa helikoophiteraan du'an Ibraahim Ra'iisii filannoo irratti morkattoota dararuun taphaan ala godhan jedhamuun komatamu. Pirezidaantichi daangaa Azerbaaijaanitti hidhaawwan humna ibsaa 2 eebbisanii osoo deebi'aa jiranii helikoophiterri isaan baatee turte naannawa magaalaa Tabriiziin jedhamtutti kufuun qondaaltota waliin turan waliin du'an. Biyyattiinis taatee kana hordofuun gadda guyyaa 5 labsiteetti. Filannoon pirezidaantummaa guyyoota 50 keessatti hanga gaggeeffamutti itti aanaa kan turan Muhammad Mokber pirezidaantii ta'uun tajaajiluu itti fufaniiru. Qophiin biyya Iraan irratti qopheeffannee karraaf qopheeffannee kanuma waan nu faana turtaniif galatooma. Warri Ardii Miidiyaa Neetwoorkiitti haara dhuftan sabiskiraayib gochuudhaan toora YouTube chaanaalii keenyatti makamaa. Akkasumas toora TikTokii keenyaanis follow gochuudhaan gara Ardii Miidiyaa Neetwoorkiitti